maali maqaan isaa? No. Afaan san dhawuun xiqqoo natti ulfaati. Kaabdoon jiru warri komantii dhahame. Waan niisan. Waan nyaatamu san. Afaan kennan hin beektu afaan kennan kunoo si barreessanii. Maalon balaan. Laakoo jedhama maqaan isaa. Yoo afaan gara biraa kasii qayyara coobinatti. Laaqoci. Cidhaa. Cidhaan maali ammoo? Asuma adeemee suma. Isuma? Cidhaa. Cinaanii. Cidhaa. Yaa rabbi afaan isin beektuun katabaa cidhaa dhiisaati. Cidhaan. Cidhaan. Cinaanii. Afaan warra maal jedhanii? Cinaanii maali? Karee ka korbeessaa. Cinaanii maali isaa? Yaa rabbi. Komantii mee argaa jirtatiin? Komantii dubbiska argaa jirtu mee? Keessaa kana siin jedha. Kollaa cinaan hin beeku kan lama. Kollaa seeraan dubbismee san kaasan. Wayne amma dubbise. Laa ibsisaati baalagee ta'eega. Kun nama wayitu barreesse afaan isin beektuun. Afaan keessanii maal jedhamu? Shulee jedhama. Bade. Cabatoona cabsite yaageera. Adee wanni loqoda baay'ee qabaa gartee Oromoo kanayyuu waan xiqqaa fi ta'uu nama jala barreessaa jiru. Mucaa tokko duwwee amma kana keessa mucaa tokko duwwee argite. Yaani akkasuma dhiisate jiru. Ati sargii kiyaar irratti gaafa Deseembara wayiitti sargii kiyaartu jira handa ita. Yoo dhanni kiyaar. Wash hin beektu. Kiyaar Bashiir hin beektu? Hin beekoni zargii miti. Kee masa Dubaay akkamitti hin beekne dallaala? Kiyaarii ishee gabaabduu tokko. Eessa argite bin? Tiikaa irratti hin beeka yaa'ii. Isa bakka ምንድን ነው ቁመቴን እንጫላን ጅራ ጅርታ እንጫላኒ እንጫላ ማለት inni gabaabaadhaa bir mee hagam geettatiin anguddoodha banaatu lafaa kee kaimee nama kana na ilaalaa ree guys ilaalina jedhu nuunfadhaa hundumti keessa loona bicha ilaalee isinitti hima yoga dhibbata qoratan hojjaan ko baay'ee dheertuudha baay'ee mee qamiitiin gaafa tolfoo ingilifa malee haasaa seenan go meetiriin ko gaafa qoricha liqinsi nu biyya keenya qoricha isaa yaani mootummaan nama argu shanin ta'a sarara sana shan ati qoricha fudhattee hin beektu isa sararanii qoricha afur namaa kennan hin beeku qoricha sii kennaa turani mootummaan nu ergaa ture bar kittibaati miti bar yeroo koronaati koronaa maan biyya jiraare waan beektan yaahisin ati biyya hin jirtudis wayita koronaa taadha qoricha koronaa sii kennan moo qoricha meetiraa sii kennan safaranii sii kennan qoricha biraa nyaachisan jirti la qoricha biraa si nyaachisan maal qoricha biraa nyaachisu ibsisaa qoricha koronaa vaayirasii ittisuudha bara takkaa wannoo nyaatte beeyta har'a baree caatii sheqqaan xiqqaamee beeka malee nyaatti hin beeku caatiin qabaata la yaani caatii qabee hin beeku reen caatii nyaatti jedhanii kanuma ati hoo nyaatte hin beektu dharra bareetti hoo nyaadhee
Arra bireetti biyya keessatti nyaatamaa. Wonnoo caatti reessan maali maqaan isaa? No. Afaan san dhawuun xiqqoo natti ulfaati. Kaabdoon jiru warri komantii dhahame. Waan niisan. Waan nyaatamu san. Afaan kennan hin beektu afaan kennan Kunoo si barreessani. Maalon balaan. Laakoo jedhama maqaan isaa. Yoo afaan gara biraa akkasii qayyara coophinatti. Laaqoci. Cidhaa. Cidhaan maali ammoo? Asuma adeemee suma. Isuma? Cidhaa. Cinaanii. Yaa rabbi afaan isin beektuun katabaa cidhaa dhiisaati. Cidhaan. Cinaan. Afaan warra biraatti maal jedhanii? Cinaanii maal? Karee ka korbeessaa. Cinaanii maal isa? Yaa rabbi. Komantii mee argaa jirtatiin? Komantii dubbiska argaa jirtu mee? Keessaa kana siin jedha. Kollaa cinaan hin beeku kan lama. Kollaa seeraan dubbismee san kaasan. Wayne amma dubbise. Laa ibsisaati baalagee ta'ee gaa. Kun nama wayitu barreessa afaan isin beektuun. Afaan keessanii maal jedhamu? Shulee jedhama. Badee. Cabatoona cabsite yaa geerra. Adee wanni loqoda baay'ee qabaa gartee Oromoo kanayyuu waan xiqqaa bitaa nama jala barreessaa jiru. Mucaa tokko duwwee amma kana keessa mucaa tokko duwwee argite. Yaa akkasuma dhiibbate jiru. Ati isuma nyaattee siin jedhee. Maal inni? Waan amma dubbiste san. Nyaadhee hin beeku. Wallahi. Yeroo re'ee qalattanii ma darbitanii? Shulee dabara kunimmoo maqaa rabbii maal baala goottu. Maal jedha kun uummanni maal waan hin taane hin barreessinaa waan sanii miti. Ayib na'u. Aybii maaltu godhe abboo bakka gariitti namni waddatee nyaata iyyuu. Wallaahi billahi mi'a. Maal wantichi waan akka ta'e beektaati? Wallaahi billahi bor shaybeetti dhaqee amma si garsiisa akkanatti taa'alaan. Widdi. Shamara nyaata yoodhaan sanuu shamarri banna nyaatti. Shamaraadhaaf faa gaarii jedhan. Bar waan biyya keessatti nyaatamu biyya keenyatti nyaatamu sababa kanaa adda ta'e. Asirra jiru nyaatamaa immoo akkatini. Nyaanni adam nama nyaate fakkaata yoo ilaallu. Nyaadheen beeku takkuma nyaadheen beeku. Wallaahi jedhe. Wallaahi. Fuulas jedhu luqaar. Shamarran nyaateen beesifti. Yoo nyaatan kulannoo jiru luqaa. Seeraan namaa baha malee. Reeree keenyaa dhaama. Kan nyaadhee beekayaa. Eegoon nu dhaama biraa. Eessatti nyaata? Wallaahi hin nyaatama. Maa kijuudha? Eessatti nyaatte? Reetii yeroo reetii qalan biyya keenyaa reetii yeroo qalan foonuma jedhu nyaatu malee nyaata waan akkasii. Waan nyaatamne adda baastee hin beektu. Wallaahi hin nyaatama bakka mara nyaatama maasaa godha bakka mara nyaatama kijiba dhiisaa hin fakkeessina. Jechuun isiin bakka san maalitti jettee warra dhiirattu waliin jedha. Jarri bar aadaa biyya baay'ee akkam akka ta'e beektaa ibsaa qaba dhugaa biyyoota nuti Oromoo matana keessa kutaalee garii bakkuma waa itti qalan shamara kan dhahee jira. Karanii manatti fidan. Waan foonqolcha itti fidan harree fidanii nama fidanii inshaallah waan jarri beektu hin jiru. Dhiira qofa nyaata. Dhiira qofa nyaata yaa. Ka shamaraati wallaahi.
shamaranya ata yuwan silaka Shamaraaf tolayyuu malee. Yalla bakka nan baay'ee miti na waa mara. Akkana lafa keettee bakka sadii akka ittiin taphattara nati. Waan ofii? Maqaan kee gadu gaa'e? Maqaan koo waan faamu. Sabboontu jaalmarroo. Amudha jaalmarroo deebi'a. Fakkaatu. Fakkaata. Dabeetti nuti jaalmarrootti miti. Ijji gara namaa isumas fakkaatti. Sitti naaf. Maqaa kee kan dhugaa himat? Dhuguma quuna gara bar. Maal gootaree atasii? Uummata irraa tunkumaa qaba qabeeffataa jala. Maal gootaree atasii? Abbaan koo bosona jira maal jedharen. Bosona seeruu qabda, tillee loluu qabda. Hidhadheen galee bar. Bosona Dubaay jirtaati. Dubaayeen nu fadhiisaa jedhu. Namni azalaa mana garee tanaa suudii jirti jechaadha. Bakka feetaa jiraattu nee mana qabban. Bakka achaa hubannaa ashittaa tolu deemma damiin su amaarti. Yalla baay'ee ibsisaa bakka good night.